عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. فارونك الله هاتي ربي أغرتني قويا هرآ قويا كبجا كبو قويا إيدا كان نغيه جنة دوبة بق ربي نتسنين غيه نغيه فتو تكي نورتي بين الهدى دا بك جرتنتي أيانا قويا هرآ أيانا كيري دا أيانا غمتشو دا أيانا أغرتني مركان سودا ربي نوها قد جنة كأغرتني برنا جلا متي كأتدد بني ربي سبحانه وتعالى فضلي كان تراهدو كنورنا نس ربي نوها قدو نمو أغرتني كابك جرتنتي بك غمدن سنين جنة أبوني كينا أولني كينا علماء كينا بك جرتنتي علماني مسلمة قوتون بك غمدني غمتشو قيا راكنا بك ربي نسنجه أكما سن أما اللي أسين دروان تريفي وان أما تري أغرتني كانوا جفتوني بينا. الحمد لله ربي أغرتني كا وانسان كيسا نباسي هرآن كان مرقى ديني كينا اللي مرقى أغرتني واحد دوتو أرغني ويا كبجاك أبو ويا أكنا كان ربي نغه فارون كإساتي جنة. أكسما شيكا كينا شيك حسين اللي أغرتني جزاك الله خيرا أستاذ أغرتني ربي سنر رجالة ينا كأغركسما يا ميتشا كينا اللي أواتني ورفتن أكسما إسن اللي شيك حسيني كأورلتشنو شيك حسيني مكان maaliif akka Sheekh Hussein baafatan immoo Hussein kana waan baafataniif hin gaafanna. Mee har'a hordoftoota keenya warra agartanii TV Nurul Hudaadha. Alhamdulillah guyyaa gammachuu har'a kanaan keessatti waan gammachuu qabannee isinii dhihaannee jirra. Sunillee akkuma isin agartan sheekolee teennaa agartanii warra qurraa'aa gamaa gamana kiyyaan ka jiran qabannee isinii dhihaannee jirra. Yoo rabbi fedhe bal'inaan agartanii sagantaa keenya katti deemnu taana duraan dursee mee gammachuu guyyaa har'aa isinitti dhagahame. Guyyaan har'aa agartanii guyyaa gammachuuti, guyyaa Iida Adahaati. Guyyaa kana agartanii bakka jirutti namni muslimaa ijoollee taanaan guddaa taanaan xiqqaa taanaan gammachuu adda addaatu isatti dhagahamu jira. Gammachuun guyyaa har'aa isinitti dhagahamu maal fakkaata? Iida har'aa kana immoo akkamitti ilaaltan isiniin jedha. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. dhaggeeffattoota warra gartanii miidiyaa kanaaf waddaa miidiyaa kanaatiin nu laaluu fi nu arguun baga gartee Iida guddaa 1440 isin ga'e isiniin jedha. Kuni
warra gartee afaan kana dubbatuuf ni'maa kanarratti ni'maa gartee afaan keenna nadha gartee miidiyaa afaan keenna miidiyaa islaamaa ta'e waan gartee diin keenna nu dubbatu arganne faaruun keessaatii waan nu kenna gartee sifaa nu haa godhu bakka jirtanii baga rabbiin gartee ummata keennaani iida gartee kanaan iida sa'aadaa iida tokkummaa iida milkii isinii haa godhu nu haa godhu isiniin jedha gammachuu guddanu dhagamaa rabbiin baga isiniin gahe jedhaan jechuudha. Masha Allah. Akkuma sammee sheekena Sheek Hussein lachuu maqaa wal fakkaatanii abbatu gargarii isaan immoo Sheek Hussein Adam jedhamanii mee gammachuun guyyaa har'aa isinitti dhaga'amu guyyaa gartanii kabajaa qabu guyyaa guddaa kana ka gartanii asiin dura biyya keenya keessatti wanni akkana argamee hin beekne inni inuma argamaa akka bifa kanaatiin argamee hin beeku rakkoon irra turtanii beeytanii bal'inaan keessa deemuuf yeroo hin qabnu mee agartanii gammachuun guyyaa har'aa isinitti dhaga'amuu fi akkasuma agartanii dhaamsa uummata keenyaa qabdan أسرت مدبرسا. بسم الله والحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يا أستاذ تمام يعني لغاتي جمتشون كما يسند دقيمون الدقيمة يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن إسلاما شفتنو بك جرتني بقى جمدني خصوصا ورقرتي دوباتي في الهدى هردفتان بقى ربنا قرتي عيد عرفات نسنجايه ربي سبحانه وتعالى warra amata dhufullee akkanuma waliin ciide khayri waliidhaamu rabbiin nu haa godhu inshallah ta'ala gammachuun agartee tamanama islaama dhagayamtun dhagayama. Masha Allah jazakumullahu khairan barakallahu fiikum galatooma isinin jenna isin lachinu agartanii kayaamicha kennallee agartanii nu awwaattanii bakka kanan nu argamtan isinin jenna kanatti aansuudhaan ka hordoftoota kenna guyyaan har'aa agartanii guyyaa gammachuuti akkuma namni martuu beeku guyyaa gammachuu kanarratti nullee waan gammachuu jennee qabannee isin dhihaannee jirra warroon isin agartan kun agartanii muallimtoota warra diin rabbii agartee ka nama barsiisanii mee duraan dursee sheekolee tanaa wal isin barsiisa nafaana bu'aa hordoffiin keessan na waliin haa ta'u isiniin jecha mee agartanii Sheek Hussein maqaa keessan guutuu fi akkasuma ammallee bakka itti dhalattan gabaabbinaan ummata kennaa warra TV Nurul Hudaatiin hordofuu jiru barsiisa. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني حسين أمان حسين طاهر ويا جدما كان لديت قدات أوروميا قدين أرسيلتا أقدر بالي جدمتي أمو أرسيلتا جداني بعديا أنا دولات لديت جمتي قدات يجو كان فكاتا ما شاء الله أيام سنين اللي أقرتني أمتك إنها أردوكتوتك إنها كنا nu barsiisa maqaa keessanii fi akkasuma bakka dhaloota keessanii. Masha Allah galatoomii gaafii bareedduu nu gaafatte. Maqaan kiyya Hussein Adam Sharuu jedhama. Baalee daladhee gaafa durii aanaa gooroo jedhani ammas laakiin aanaa daawwee qaachan ganda harcumma jedhamu daladhe. Masha Allah. buleewwan keenya akka dhageettan kana alhamdulillah ustaazonni keenya karraan kan asitti nu dhihaatan agartanii bakka dhaloota isaanii maqaa isaanii waliin nu barsiisanii jiranii nama ka agartanii waan jedhan ummanni Oromoodha afaan keenya yoo mammaakan jecha aalimaa fi bishaan osoo biraan fagaatin dheebutanii jedhan kanaafuu ammaan kana rabbiin jara kana asitti nu hire ummanni kun ummata muuxannoo guddaa qabu karaa agartanii barsiisuu irratti jechuudha. ammaan kana bakka jiran kanatti hojiin isaan harkaa qaban hojii gurguddoo kanaafuu agartee akkatti ammaan kana ummata fayyadu jiran kanatti bifa kamiin agartee ummanni keenya fayyadamuu danda'a waan jedhu irraa isaan haasofsiisuu fedha hordoffiin keessan na waliin haa ta'u mee isiniin eegala inshallah ta'ala silaafuu agartee egaa barumsa keessan maqaa keessanii fi waan cufaanuu himtanii jirtanii akkaataan barumsa keessanii eegaluunsa jalqabarra Qur'aana kana akitti hafazdanii itti darajaa kana geettanii darajaa guddaa kanatti argattanii ammaan kana barsiisuu keessatti illee darajaa guddaa kana ittiin argattan mee eessan eegaltan akkamitti eegaltan umrii kamiin eegaltan? Alhamdulillah nu ani jalqaba manumatti abbaan kiyya Rabbi rahmataa godhuu fi zamanni sun zamana dheeraa gaafan xiqqaa looyii irratti na eegalchiisan. Gaafsanii akkama kitaabni guddoon argamne loohitti eegale eegasi ammoo achumatti huruuf achuma eegale bamuyyarra eegalanii naa qoranii naa barsiisanii eegasi ammoo sheekawee nama isaanii warra jaarraati dhaloodhaan Sheek Abdul Mannan Ahmad jaanii achi fuudhanii ganduma keenya kana galchanii
isaan irratti eegale jechuudha. Wallaahi ani amma gaafsanii umriin kee hagana ijoollee garuu ijoollee mee nama ganna akkas 6 7 8 9 inan kadhu gaafsanii gaafa quraana eegalu jechuudha. Kanatti eegalee isaan irratti achumatti gaafsan ijumaan qaraana Sheebdul Mannaan kanarratti mallee biyyuma teena jiranii hanga juuxa 5 isaan irratti ijumaan qaree jechuudha. Eegalchamuu abbaa makiyyaa irratti eegaleen. Maashaallah maashaallah. Jazakumullahu khairan. Ayyeme akkuma san isin hoo Sheekh Hussein agartanii Adam eegalumsi keessanii gaafa eegaltan umrii keessanii beeytanii akkasuma immootu eessatti eegaltanii eenyurratti eegaltanii yaadattanii gaafa ijoollummaa keessanii. Bismillah ni yaadadha laakiin nama baadiyyaa dhalate kuni waraqaa dhaloota argatu hin dandayu. Laakiin waan tole Oromoon rooba lakkoofti ganna lakkaawanii ani obboloowwan kiyya jala deemuu ture. Nama sadiitu narra gurguddaadha. Jara kana jala deemuu ture tokko amman deewu rabbii rahmata isaafaa godhu lamani jiranii jara kana jala deemuu ture. Diqqeen kiyyarraa waan yaadadhu hangaafasii sheeka tokko duuba Sheekh Jacfar jedhaniini dhaloonni warra Harari biyya Soomaaleetti laakiin obboleessi kiyya kana dura jiru Kamaal jedhama isaa fi Taajuddiin Korneel Haaji Aliyyi Cirrii quraana shariika waliin qara'anii sheekara quraan hobbaasan. Ayyoo duuba sheeka bira taa'ee taphadha. Jarri kun yeroo albaqaraa gabbuusanii ni booyan. Eega guddadde agartee gammachuu adaa jara kana gammachuutti boochee eega guddadde beeke malee gaafa sana ammoo guyyaa isaan booyan sanii jarri kun rakkina maal qabanii booyan kan jedhu. Duuba sheeka sanitti obboloon kiyya jala soo deemu sheeka santu naa jalqabe Sheekh Jacfar jedhaniin qubee duuba al-Baqdaadiyyaa nu barsiisuu ture. Alif nasba, alif kibda, alif ruffaa jedhee akkasii nu qaraasisuu ture. Eegas booda ammoo Sheekh Mahmad amma karaa Gindir baadiyyaa san jira se'a abbaa Sheekh Abdullaahi Turbii gurbaa xaafizaa tokko Gindir jiru. Abbaa isaanii irratti jiqoo qara'e. Ati duuba quraana haga qaala alama qullak gaya inshaallah sheeka san irratti. Maashaallah maashaallah maashaallah. Jazakumullahu khairan. Ayyeme dhawaatumaan deemnaa inshaallahu ta'ala achirraa gandarraa bakki isin deemtanii itti qaraatanii agartee muuxannoo kanarraa itti argattanii ilmi itti dabalattanii darajaa amma geettan kana geettan kama qe'ee keessanii san callaan agartee achi booda ijtihaada gootanii darajaa kana geettan moo jajjabaattanii moo bakka biraa ka deemtanii itti eda'attantu jira? In deemeen bahee amma sheeka keenya amma ganda keenya nu galchan kanarratti haga juuxa 5 qara'ee anuma akkasi qara'u jiru gaafsan akka lakkoofsa Itoophiyaatti 89 haayiteen amri ta'an. Haayiteen amri ta'anii an bes qaraatii ledduun achumattuu addaamuruu ni eegalee gaaf kaan isaan amri ta'anii biyya teenya sanitti xiqqoo abbaarra ijoolleen gara haadhaa kana namni waa walitti qaba haadhaan ka'ee darasummaa deeme. Wannan ganda keessatti qara'ee haga juuxa 5 kana qara'ee kana ammoo ijumaan qara'ee achi kaanee darasummaa Baalee buune. Osuma haga 7 takka ta'ee 2 ta'ee hin bubbullee achi haga naallee bakka dhaabaduulee arganne akkasumatti akira namni inni nama biyyaan dhalataan nama daabbaatti. Sheekh Mahmud Hussein jedhaniini darasaa Sheekh Mahmud Raabii. Sheekh Mahmud Raabiin kun koloban nama gara dambal kanatti nama quraana barsiisanii tajwiidaan quraana barsiisan darasaa isaanii duuba namni kun saambituu kanatti nu dhufe maal asii gootan jennaan beektaa akkana quraanaaf mana baane qara'uun mana baane asii ammoo akkana haala keenya amma agartee akka waan irra jiru itti himne yooma san fuudhee nuun ka'e namni kun sheekni kun nuun ka'anii dambal nu fidan dambal ganda gartee kolobaa nu fidanii achitti eegalle dambal Misraatti
أني جزء عشان قايل ألف النديبسن تاني قراتين دراسة ألف النديبسني أني قافة إيجالو لوير إيجالي أبانكيا النسبة اللي كبدا أي رفع نقرايسن هذا أمو شيء يكون أمو ضم ما نقرايسني لكن والناس هنقرايسن مالي مخرج أسا يجولون ما ولين لأنه الإنسان منه يعني نو كذي كبتشون دندن قافسن أما شيءني نورا امتحان نورا فودي قرمات نورا أرأي نونجداني وحفظ ويتون كمنو فاتحة ما قرأ نونجد أنا مرة قال لي فاتحة قرأ نونجد إن قرأ تجويد أن قرأ إتتولون أبي آخرا ألف الدجاجة نونجد همور منيني ألف منو ديبني أجرا كافني جو أجرا شيخ حسن ران كافني أن شيخ حسن الرتي جزء دقدمي لما قرأي دمبلي جيتش دمبلي مسرائتي جزء دقدمي لما أشي قرأي جواف كان إجبان قرأي اللي أشي قرأي قافا كان سندي بسان كان ورد دلني سن ورد ولينجير تان كان كيس نمني سندرا دي من جيرو وما نمني وفتين جيرو نو قاف سنتي فين كانوا برتشوا أنت إيفي كايون كانوا برتشوا أنت إيفي وصوتوا لي أشي وان أليفا قد اللي جراتي وان أليفا قد تلي قد نمدي بسنتي مرمين قام نو قاف سن نيجي بانه جوان تأيه. ما أما قرتني برسيسو رجل تربي بكأننا نسنجا إلا فارون كإساتي هذا برسيسو كان كيس تجزء كانت برسيب تنما قرت سن الله يجول له دو اسم برجرا سن الله يجول له دو اسم برجرا وجولهم كنا قرت كمتان نم هدو كان ولدت كبني ده مني نولفات نمني قرين قرت جولهم قرين متا جباتي قرين قرت أكما أمما إلما نما ولا أبو كيس تكنجر ما يجول له تنيرو برسيب تن بفكمين برسيب تن سنين إيجار. بسم الله والحمد لله والصلاة لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أولا نجل كبرتي برومسي ونجدمو دوغان الفاتح. يعني برسيس الرا أبسا قد برباتي فما. براتو ترى أبسا قد برباتي فما. أمو عكسي سني وان اعتبار سيفتونا ما أبسا بيكومتي. إجول ديديكو أما أفان هذا أباتهم بين كأمري شني أمري سديه أمري أفوري كان ونجل قبس فيدن كان أتي قرآني كن أفان عربا وانتهي في قوبي أفان عربا كان قبسيسو في تيمي قدو يوكا يرو قدا سرافدت أكمت دوبا يرو كان اللي قبا فدي إلمان كان اللي وفهم سيسان barsiisaa bira jirti. Barsiisaan kun duuba ijoollee xixiqqoo tana akkaataa amma nu itti barsiifnu yoo taate jahaa torba bakka takka walitti finna. Jahaa torbiin kunini darsii tokkoma kennaniif. Waliin qara'an. Waliin qara'anii jahaan kana keessaa afur akka gaarii qabatuu danda'e. وانا غرتي غويا كان هندايو كانوا متكرر غداني في رد الدبيانيف بدل اتي كوباتي قراسيفتو جروبي تندوبا ولتي ديبيفتي درسين اساني اردا قوبيا يوته الف باتا ثا جيم ح خ هغس مراتكو كان قرا جركو ولين جدان مراتكو كان قرا جركو ولين جدان مراتكو امو ولين قران ارغوتو كانوا متدديبسان eenyoo achirraa bahanii gara quraana siqanillee akkasuma guruubii makanaan agartee jam'aadhaan faatixallee waliin qara'a akkasuma suuraatti aantullee waliin qara'a akkasitti mataa isaanii walitti qabnee gargaarsa rabbiitii wajjiini fahamsiifna. Laakiin duuba isaan qabsiisuun muuxannoo guddaa barbaachisa obsa guddaa barbaachisa akkanuma keessa. Maashaallah jazakallahu khairan ankartee akkuma misaan jedhan kana ka wanni ijoollee wanni ulfaata ambiyoota rabbiin agartee ka re'eeleetii siisee leenjisee kaasee ummata erga jedhanii beekta baniin aadam kun akkaan jabaata
mee kanarratti amma akkuma argaa jirru sheekoleen gariin agartee ni dallananii dallansuu keessa nama agartee ijoollee tana aaree dhahee ija balleessuu fa'aa jira ka ilkaan irraa cabsuu jira ka madeessuu jira ka sababaa saniin maatii ijoolleetii waliin bu'ee rakkoon guddaan jidduu sanii argamu ka sheetichi agartee nama karaa isaaf gattaa'e nama gumaa fa'aa ta'u jechuudha rakkoo akkanaa kana fa'aa jira mee waan kana keessatti waan duraan dabre gaafa daa'imummaa keessa jirtanillee haa ta'u takki immootu haguma ofii barsiisuu jirtan keessatti wanni akkanaa ka isin mudate ka sababa agartee barsiisuu kanarratti sheeyni ijoollee dhahee maatii waliin bu'e wanni yaadatan jira. Kuni hedduu namni dura waa barsiisuun inni tarbiyaa guddisa. Haa ta'u mi'as deebina hedduu dura ani gaaf dalloo jiru mudannoon tokko na mudate dannoon hedduu tokko ammoo yamani gaafa yamanitti illee barsiisuu dure gaafa sanillee na mudate dura gaafa dalloo waa baroo jira waa baroo nama Sheekh Suleeman jedhanii isaan warra dhaamoleeti xiqqoo nakkinatanii biyya dhaqanii maatii bira deemanii dhaamolee madrasaa onnaa sadii jira mana citaa xiqqaa kan ijaaranii achi keessa qaraanii nakkinatanii akkuma mana tagasii naa qab jedhanii ijoollee na bira deeman ijoollee wayiin dhiban ijoolleen bifa sadiin jiranii ijoollee dhiiraa jajjabduu mana tokkotu jira xixiqqoo ammoo daa'imman ta'uudhaan bakka dullee shamaraa gurdoollee bakka tokkotti akkasii jira kilaasa sadii yoonnaa sadii jira gurfaa sadii jira ijoolleen wayii ijoolleen sun abbaalleen qabanii yoo an ijoollee kilaasa ni'atan kilaasa kana mana kana akka malee waliin buusu jiran ijoolluu maalinna jirti haroorressa hin beektanii mi wanni biyya sanii jiru haroorressa harkaa qabaa ulee haroorressaa kana ulee haroorressaa kana fuudheetuma irra kaa'e warra kaa'e amma nama lama jarri mucaaf mucatti yoon isii mucaa kana dhaanee kilaasii biraa seene yooma san fiigaa lixe yoo fiigaa lixe ani kilaasii biraa jira haadha fidee dhufe an xiqqaa ganni kiyyaa hin mudhadhu jara keessaayyuu hin dhuftee maalimuu seemmeetii jetti darasoonni ijoolleen gariin dhaamoleerraa daawweerraa baadiyaa gadii gammoojjii gadii kanaa ol dhufan hedduu jiraacha kanarra gartee hurdadeera ani mudhadhu ijoollee keessaayyuu isiin danbeettu amma ijoolleen darasoon ahiirootiin itti himne maalimuu seemmee amma ishee kaamiree yoo fedhe yoo ta'e dhokachuun irraa malu jedhee anaa jedheen maaliif dhaante ijoollee teenaan jette Sheekh Suleemaniin gaafadhu jedheen kanatti kennee isa Sheekh Suleeman akhiraa wallaba taate hedduu loltee anillee barsiisudhee isheen hin galanii wanni sun fitinaa taate akhiraa badii taate namni isheen gartee ijoollee midhaan hodhanii akkasiin takka achi takka gaafa yamanitti biyya yaman bahatan ataq bakka jedhamtu ganda hijilaa jedhan keessatti madarsaa barsiisu jire ijoollee arabaatu hedduu taphatanii ammallee hedduu tarbiyatti illee hedduu rakkoon heddaan jira isaan hima taphatan ijoollee kun quufaan guddattuu wannaan beekan rakkoon beekanii amma mucaan an akkana jidara hirkadhe barsiisu jira wanna jira waan amma kun waan akka qarcoo maalii waan raamoo xiqqoo takkiin taa pikchaan suuraan isii jiru wanna shaangulliitti fakkaattu waan kana fuudhee mucaan kun darasa makiyya kanas barsiisu bar duubumaan bakka wanna foddaa gubbaa ani achi hirkadhe taa'uun achumaan as ragabbuusi wanni kun hin qabbanaa Rama murgaa fakkaata qalbuu wama dhugaa yoo akkana jedhu wanni waan qarcoo rifuu gaamee laale gaamee amma duuba isaa akkas dalagee isaa bar ustaaz naan jedhan maati jedhanii ni mucaa akira nama keenya lee yoo aaren beeytanii hin dhaane mucaa hin dhaane taphamee dubbiin hin dhaane waan dhaane dhaanuu qofa sun taane dhaanee ka'ee harkaan dhabanaase amma kadhaanaan an dhaane sun itti
immoon mudhatin dhabanaasan sun itti guddatte abbaan qabanii irra dadhaban qabanii irra dadhaban akiraa dhaba guddaa taate jaarsummaa nu ta'anii akkasitti bira dabarre mudannoon waa barsiisuu kun yoon kana kaafneefi hedduu waa barsiisuun ulfaata hin ulfaasaa obsa barbaachisa keessattuu nama tabiyaa isaan beeyni amma wanni barsiisan kun bifa lamaan laalam tokko nama gaheessa nama ufiinuu uf ayaajuu danda'u illee barsiisuu dandeettanii yoo nama gartee ati duubaan wanni kun bifa lamaan barsiisuun barbaachisa tokko tashdii'a waan tokko garteetiinuu kun ammoo takliif kun haddii qabaachuun barbaachisa sodaachisa maan kun daangaa amma gartanii ulee callaallee yoo taate uleen tun illee faayidaan qabdu mijoolee ulee callaa yoo taate nafa fudhatti ulee tana ulee san amala taatiiyyuu sodaa dhiifte kama amala hin ta'in kama jarrachi sodaattu ka asiin ammoo tashdii'achuun kajeelchisuun bar yoo waan akkanaa yoo adda gartee suuraa kana buufte waan akkanaa sii godhe ijaaza akkanaa sii kenne waan akkanaa sii bitawatti wanni ijoollee waan isa irra gammachiisa hin jiru barsiisaan gartee hedduu waa barsiisuun akkuma gartee nama guddattuu ulfaata nama gartee yookaan ganni isaa gaheessan ta'in fa'aa gartee hedduu nama ulfaata bifa kanaan gartee tiinuu mudannoon akkana nu mudatee geera. Mashaallah jazaakumullahu khairan qisaan teessa waan yaadachiifteeyyu gaafa masrii jirru anaa fi nama tokko ishee hangaasuu jedhaniini nuun qaraasiif nullee immoo haa ta'uuti ijoollee arabaa tanaan wal gahuu baana hangaasuun kun xiqqoo isiin dallanaa mincaa wayii ka arabaa dhufee maziiduma keessatti itti tufe ijoolleen arabaa tun adaban qabdu kuma amma Sheekh Hussein jedhe jennaan mincaan hin dhaye guyyaayyu galgala yoon manatti galle wal guuranii walamatti nu dhufa namnummaan gurguddaan kun jennaan wayita isaan dhufan amma achi ulaa dhadhahaniiti gadaaba'u jedhanii inni agartee ka amma ni duratti gabbee Abdurrahmaan tokkollee ni jiraan lachuu itti gadi bahanii maali jennaan guyyaa agartanii micaa kennaa sitti agartee namni keessan nurraa dhaane jedhanii inoo amicaan kennan gaasuun kunillee na barbaada dhuftanii yoo jedhe isallee kophaa qabna mana keessatti warri immoo wal haree dhufe ta isaaniitiif lolaaf achi amma nuti itti himnee suuta qabbaneessinee jennaan osoo isin ta'uu baatte aadaa kenna waan hin beeyneef isin amma aadaa kenna hin beeytanii ijoollee agartee teenna abbatti himatan malee hin dhahanii jedhan kanaafuu aadaa teenna hin beeytanii fi malee silaarra wal ajjeefna malee akkanatti addan galloodhan barsee fi uratanii deemanii rakkoo akkasii jira itti deebina inshaallah sagantaa kana akkuma beekamu boqonnaa booda walitti deebina agasii hordoftoonni keenya nurraan fagaatina isiniin jenna wajazaakumullahu khairan